akkuma abbaan ta'u ilmoon taati. Yoo abbaan jallaa ta'e ilmoon maalidha? Jalloodha. Yoo abbaan akkaaxaarii ta'e ilmoon maalidha? Akkaaxaariidha. Yoo haatiin ka dubbii namaa mannaagdu ta'e ilmoon maalidha? Dubbii mannaagdu. Rabbii fi eegasii Rasuulii sallallahu alaihi wasallam akkaan si bira jaalatamuu ta'uudha kubbaa daranii miti obboleen. Obboleen mootii dura dhaabbattee naasuu didiyoo sin jee sududuu sunii miti. Yoo inni sirratti dhukkeen sirraa kaasa mormaan sirraa darba haqa dhiisi sin jee haqa dhiisuu sunii miti. Rabbuma takkichaa sodaachuu. Eegasii yoo faamiliin maashixaa warri maashixaa guututti eessa seenanii ibidda danfaa owwaasa liixa owwaasuun keessa seenan jechuudha. هذه هي حلاوة الإيمان. maashixaa'ooni beetanii seenaa isii tanaan himuudhaaf dhufe wallahi billahi. Maashixaa akkuma abaadarri jenne sunitti maashixaan tuni iimaana halaawaa rabbiidhaa subhaanahu wa ta'ala harkatteen isin hin jaa wallahi billahi. Akkamii harkatteen beetanii maashixatu binti fir'aun jechuun isinii fi gabritti intala fir'aun turte laanatullaahi alayhi. Intala fir'aun jechuun fir'aun laanatullaahi alayhi intala takka qaba. Intala takkichaa sunii fi maashixaatun qoosaasitti. Maashixaa wanti jaamteef maalidha? Isii rifeensa filtu jechuudha. Michiyyoo fir'aunaa tanaaf maal godhaa turte? Rifeensa filuu turte isin. Gaafa qaanii isin tun wanti dhooysaadhaan daleedu maali ni beetanii? Rabbii takkicha alamaa gabbarti. Jaarsasi rabbii takkicha alamaa gabbara. Ilmaan 5 qabdi. Kana ammoo dubbii tana fir'aun inuma quban qabu akka isi rabbitti amanti. Gaafa qaan otoonii fi michiyyoo saadaa rifeensa filaa jirtutti jechuudha mushixini lafatti irraa kofe. Hoggaa mushixini kufuutti maal jette? Yaa Allah jette. Yaa Allah hoggaa isin jettu michiyyoon fattaalaa dhageeffadha. Ilmoo akkuma abbaan ta'u ilmoon taati. Yoo abbaan jallaa ta'e ilmoon maalidha? Jalloodha. Yoo abbaan akkaaxaarii ta'e ilmoon maalidha? Akkaaxaariidha. Yoo haatiin ka dubbii namaa mannaagdu ta'e ilmoon maalidha? Dubbii mannaagdu. Hoggaa isii yaa Allah jette michiyyoon firoon maal jette ni beetanii? Hai rabbii abbaa kiyya malee rabbiin biroo ni jira jette. Abbaa kiyya rabbiidha. Abbaa kiyya malee rabbiin biroo ni jira jette. Ni jira jetteen. Abbaan kee rabbii miti. Abbaan kee ilma namaa takka jette. Nyaatee dhuga ni fichaana ni rafaa jette. Ilmoon maal gootee ni beetanii? Akkaaxaarii hoggaa jennuun waan akkanaatti. Dubbii tana qabatteetti maal gootee abbaa bira deemte. Yaa abbaa kiyya ololo takkaan dhagee barii jetteen. Ololaan an dhagee maalidha? Tokkoottu maashixaana bira jirtu sun isiin sun maal gootee ni beetaa yaa abbaa kiyya? Odoo naafilu jirtutti mushixni kufnaa yaa Allah jettee jirti. Hoggaa suni rabbiin abbaa kiyya tokkichaadha. Abbaa kiyya malee rabbiin biroo ni jiraayii jennaan rabbii abbaa kee uumeettu jiraa jettee naa himtee jetti. Hoggaa sun maal jee firoo ni aragaa inaaru. Ana rabbukumul a'laa jee bara akkasii miti. Ana rabbukumul a'laa. Ana rabbii keessan alamaatii jee bara. Fidaa jee maashixaa sun jaarsa sittis fidi hoo ilmaan sittis qabaa fida. Hoggaanii fi dhaabbatan maal goode? Salliixa uwwisaa fidaa jee. Salliixa danfaa. Salliixa sun hoggaanii fi fidanii dhufan. Maal jeen? Atiis haadha. Atiis abbaa ijoollee tanaa. Ana malee rabbii birootu jira jettanii ni amantanii jeen. Faqaalu wallah. Si malee rabbiin biroo ni jira jetteen ati rabbii miti. Atiin kun ilma namaatti jaaniin. Isiniin kun jecha kanarraan deebitanii hin deebinu. Hoggaa sun abbaa fuudheetti yaada biratti maal goode? Qalbiin dhalaatuun laaftuudha jeetti dura dhiira fuudheetti salliixa owwaa sun keessa naqe. Hammani filafeen isaa sun maal taatu hogguma sun owwina sunirraa hamma ol kaatutti salliixni sun lafeen isaa sun. Eegasii amma hoo natti hin amantuu jee. Laa wallah jetteen sitti hin amanu. Isma'u halaawata liimaan.
حلاوة إيمان لا لا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ربي في إيجاسي رسولي صلى الله عليه وسلم أكان سبرة جالة موتودا خبا درني متي أبلين موتي درا دابته ناسو دي ديو سنجي سدودو سني متي يو إني سرة تدوكين سرة غاسة مرمان سرة دربا هكذيس سنجي هكذيسو سني متي رب متكيشا سداتشو هوغاني في سين ديدي ilmaan si afur fuudhee isii duratti sallii ta'uu waasuun keessa naqeef hamma lafeen isaanii ol baatutti numa agarti ammoo ilmoon shanaffaan tun garaa nama nyaachisti maal godhe isii harma luugu jiru ilmoon tun harma luugaa jirtu harkaa butanii ammoo amantee moo naamanne hoggaa jeeni araadatni barbaaddeessin maal feetanii beektanii ilmoo takkichaa tanaatu garaa isii nyaate deebi'uu barbaadde walaakin isma'u mu'jizata Allah mu'jizaa rabbii dhageeffadhaa wallahi billah ilmoon sun akkanii fi murannoo haadha garaatti akka jabeessituuf jecha rabbii maal godhe laa yaa ummaa ilmoon ni dubbatte obboleen kiyya ilmoon murannoo keessa qaayite ilmoon halaawaa imaana keessa deebisteef lameenuu haatiin isdidde heegasiyoo faamiliin maashitaa warri maashitaa guututti eessa seenanii ibidda danfaa owwaasa liixa owwaasuu keessa seenan jechuudha haadhihi halaawata liimaan